Jal'ise garuu tana haa dubbadhu koppiliink godhaa ilmaan Oromoo nama hunda bira waliin naa gahamee tana isin karadhaa koppiliink naa godhaa jal'ise garuu dirqama dubbachuu waan tana ilmaan Oromoo ilmaan dhiiga tokko ilmaan rabbiin ufii nu baay'isee ufii nu mul'isee afaan tokko akka hin taane immoo diina nutti baay'isee mee waa isin karadhaa mee namni Oromoo taatan dhiiga Oromoo qabdan anatu Oromoo waan ta'eefini Oromoo jedhee isin yaamuu jira isinii galee jalqaba ofirraa jalqaba waan ta'eef malee namni martoo obboleeyyan ajandaa waliin godhatina rabbii jedha ajandaa waliin godhatina ilmaan ayyaa ajandaa waliin godhatina miidiyaa kanarraa akka waraabessaa raqa nu jidduu darbanii ilmaan teenya xururuu jiranii ajandaa waliin godhatina natu isiniin jedhe waa hedduu xiinxallee ajandaa waliin godhatina nuti kalee dheengadda raqa waraabessa raqa jidduutti darbaniiti attaakisa godhan ilmaan Oromoo ajandaa jidduutti darbaniiti jidduu tanaa waa xuruuran waan xiinxalee isinitti himu Wallagga noonnoorraa namoota 27 bakka takkatti rashanaman ilma waggaa 5 haga maanguddoo waggaa 75 jidduu jira. Ummata sanii sagalee ta'uuf wayita namni martinuu hidhatee ol ka'ee ajandaa guddaa tokko nu jidduu darban. Itti yaadamee haa ta'u itti yaadamuu haa baatu ajandaa obboleessa keenya murtii guutoo darbame. Itti aanee ajandaa ustaadatu darbame Sheekaa Roobee. Itti aanee asliilleen itti dabale. An dhugaa rabbiin dubbadhaa jetti in dubbadha sii galee. Itti aanee kun kaanumarraan darbama. Mana hunda wayita dhaytu kun kaani kun garee kaani kun garee kaani. Itis okay. Amma taree miimaraafu akkaaf akka malettu bar anillee ajandaa ta'e yeroo wayii gad darbamee mi taree bar akkaaf akka malettu. Tataree rabbii fi rabbiin waan bara darbe nutti hin deebisini. Mee amma booda kamiidhame sagalee ta'aa fi tokkummaa keenya labsachaa wal eeggachaa rabbiin illee eeggachaa haa deemnu obboleeyyan islaamaa ilmaan dhiiga tokko walillee eeggadhaa rabbillee eeggadhaame homaa miti anatu beekaa anatu hagana gahaa ana malee namni jiruun tun ima dhaqqabamti mee kottun teennaa tanallee dhiisaa obboleeyyan kottun teennaa tana dhiisaame kottu waliin cittoo hoqannaa tanallee dhiisaa onni kun gaarii miti anarraa jalqabeeti gorsi kun kottun teennaa asuma teennaa kottu waliin cittoo hoqannaa tana dhiisaa karabbi dabarseefiif gammadaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam nama jannatatti nutti ol seene jedhan ani hogguu dubbadhu amantaa muslimaa bu'uura godhadha yeroo hundaa jechuudha maaliif akka afaan itti na baretti waan ta'eef jechuudha maal jedhee rasuul sallallahu alaihi wasallam guyyaa sadi nama jannatan nutti ol seene jedhe wal fakkaataa yeroo sadi nama tokko ol seene umarii miti aliyyii miti radiyallahu anhuma yookiin Usmaan bin Affaanii miti sahaabota kanarraa hundarraa yoo adda namni kun nama sahaabaan keessaan eenyu turan kallaan sahaabonni tun qaruutee waliin galee tokko waan inni dalagu laale homaa wanni addaa wanni inni dalagu laalu hin jiru yaa obboleessa kiyyaati nama jannataa rasuula ragaa si ba'e sallallahu alaihi wasallam maaluma jettanaa himi jennaan boohee of qabuu dadhabee an homaan qabu laakiin waa takka rabbiin abbeeka jennaan ilmi namaa argate tiyya gammachuu dhumaa jedheen. Tiyya gammachuu dhuma ilmi namaa argannaan jedheen argata ilma namaatti haa gammannuuti. Anillee rakkoo qaba bakka tanatti nama biraatiin jechaan jiru awwala mataa kiyyarraa hin jalqaba. Ka argateef gammannee ka qabnu walii qoonnee miidhamaa keenya yaalachaa nama nurraa miidhameef sagalee ta'a tokkummaa keenya cimsachaa osoo deemne waa'ee waraanaa gawwaa nafa dhahanii qaroo bira lafa dhahanii jette Oromoon. Bu'aa waraanaa Suudaan ilaala. Fagoon irraan deemin Suudaan malaali waa waraanni nama godhu. Waa waraanni hawaasa godhu Suudaan malaali alfaashir gahaadha. Itti rafan argitee miiree? Ka humna qabu fiigee jalaa bahee miskiin akka kiyyaa daa'ima waliin akka ishiin taate argitee miiree? Garaa isin haa nyaatu. تنزانيا لا بيوت أفريقيا هندكيس ألا ما قياماتكم سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون لولا الجرا ولولني في بيكان
obboleeyyan kiyya walillee eeggadha. Ajandama miidiyaa tanaa namni dhuunfaa wal godhattan rabbi sodaadha. Haqa namaattu dhokataa jira, haqa miskiina dhokataa jira, haqa ilmaan Oromoo hedduutu dhokataa jira. Kalee Oromoon sagalee walii ta'ee miidiyaa kanarratti waa meeqa intala xiqqoo waggaa jaatu akkana ta'e wayita jennu jedhee namni haqa ofii soqata. Haga federaalatti deemee kassasee waa meeqa buusu jira. Kenna nama 27 rashaname uummata akkan dubbanne namni sagalee walii ta'e iyyuu hin jiru. Maa harreedhaa kanurraa dhume? Harreedhaa barballeessaanii miti nama jiraata nagaa siviiliyaaniidha. Uummata akkanaatiif sagalee ta'uun hin jiruu fi walii yaabbachuu malee. Obboleessa kiyya ka rabbiin sagalee miidiyaa kanarra sii kenne ati yoo namni si caqase uummata san namni isa caqasu hin jiru uummata sanii sagalee haa taanu. Kuni dhaamsa kiyya ka obbolummaa ka lu'lu'aan akka itti yaadduuti balleessu dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullahi.